Welisa, amesis, bandi nyati family na kena toko. Ega, yeron la kana kena kejra, yeron la kana kana tibano mo, undang cikenya, asunas tidak meniti kan soran nu, yero soran, musika dan tabata ragada, la kana bodele. Segentan Welisto tawali kaban itifufa, sandura garu asbahudan. Asa gababa gara kallattii laaqanaatti nu geessu kan nu godhan obbo Geetaachoo gara waltajjiitti nafeera
erga isaanii nageeffanne kallattii laaqanaa nu qabsiisu amala guddaa bageetaachoo gara waltajjiitti naasumannaa. Warri waliin agarre attam ooltanii attam jirtu. Baga nagaan dhuftanii akka nama koree qindeessituu ta'ee hojjechaa tureef akka immoo sheerholdarii tokkootti ani gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Maaliifi jechi jira warri amaarfaatti natti fakkaata ሰው የወለዱትን ልጅ ሲስምለት ደስ ይለዋል አንጀሉ ወይ ይላል dhaaba kana salphaatti namni baay'ee aniiru salphaatti amamne yeroo dheeraa nutti fudhateera sana booda sana hundumaa darbee immoo addana gahee yennaa akkanatti eebbisamu yennaa namni hundumti keessummoonni gurguddaan kun dhufanii nu faana qooda fudhatanii nu eebbisanii baay'ee nutti tola galatooma. Egaa waan lamatu jira tokko yeroo laaqanaa gahee irra darbeera. Lammaffaa immoo namoota baay'eetu haasoo tokkoon isaallee lafa hin buune gochaa turanii ani kanan itti dabalu baay'ee hin qabu. Akka anan jechuu danda'u garuu akka warri kaan jedhanis akka nama jedhesi dhaabni kun bu'aa bahii booda waan baay'ee keessa darbee as gaheera. Erga addana gahee immoo nu harkaa fuudhaa simadhaatii nu harkaa fuudhaa nu gargaaraa isiniin jenna. Muuxannoo tokko qabna. Sila irra deddeebi'amee jedhameera kana duraa yennaa torbaniin dhaabne namoota hanga 10tu dhaabe. Tunoo yennaa gurmuutiin dhaabne. Namootuma baranne jennee jirrutu dhaabe seera mootummaa chaalenjii jiru keessa baane sodaan jiru otoo jiru keessa hundumaa keessa dhaabne torba gurmuutiin dhaabne. Dhaabne immoo garatti garagalchiisu dhaabne maaliif riisoorsii barbaada. Biiroolee kireeffachuuf riisoorsii barbaada. Riisoorsii nuti kontribiit goone dhaabuu sanarra darbuu dide. Sana booda maal goona jennee namoota sitti daddabalanne akka Dr. Bayyanee fa'aa kana sanatti dabalanne uummatatti laannaa jenne. Uummata yeroo sana hoteela hawwii jira ture hoteela hawwiitti uummata nu gargaaru jennee amannu waamneetu kuroo nuti dhaabne irraa asiin geenye irraa kana booda immoo nu gargaaraa jenne. Guyya tokkotti 33,000 34,000 nuu buusan 70,000 ol pileet godhan sanaan gurmuun hojii jalqabee egaa waggaa 20 guuteedha. Har'a naannoo Shaggar Siitiitii jalqabee hamma dhaqee beekii fi Gidaamiitti hojii gurguddaa hojii uummataaf gargaaru hojjechaa jira. Haaluma kanaan maayikiroofaayinaansii kanas dhaabnee asiin geenyeerra. Asiin geenyeerraa kana booda warri immoo nu caalaa humna qabdan humna qabu obbo Gabshuufaa qofaa miti. Obbo Nuruufaa qofaa miti. Warri kaanis jirtu baay'een keessanii fuula haaraan argaa jira. Isinis nu harkaa fuudha. Ani baankonni hamma kana dhufaniiti waadaa hamma kanaa guunuu galu jedhee hin amanne. Waan baay'ee jedhanii amma obbo Tsahaay addaan erga gahanii dhufanii Tsahaay jechuun CEO Awaash Bank erga addana gahaniiti qaama olaanaa irraa bilbilli waamamee barbaadamanii deemanii obbo Gamshuu faana turan akka carraa obbo Gamshuutiin itti naa himee jedhanii without a condition hin jiru amma obbo Abbabaan bakka hin buunee dalga akkas jedhani malee liqii nan kennaa obbo Gamshuu jedhee boone egaa akkas jedheera kan egaa warri kaanis akkam gootu jedhanii abdadhaa hin sodaatiina. Maybe ammatti reefa waan calqabnee fi statementoonni keenyi attractive ta'uu dhiisuu danda'a ta'a. Collateraalii dhiyeessuu danda'a ta'a maayikiroofaayinaansiin suni. Garuu collateraalii maayikiroofaayinaansii sana eenyudha? Hundumaati.
Uumamaa warra maayikiroofaayinaansii kana dhaabe kun nama 400 sana nuti maayikiroo kolaataraaliidha. Umutu kaffala yoo maayikiroofaayinaansiin kun kaffaluu baate umutu kaffala hin sodaatina. Sanammoo gochuu dandeenya. Maaliif muuxannoo baay'ee keessa dabarreera. Dhaabbata ciccimaa dhaabnee argineerra. Gurmuu tokko dheeraa Firaa'ol Iddiriin Firaa'ol jedhamu han humna guddaa qabu han miseensa 300 akkas qabu inni suni jira kunoo kanammoo dhaabneerra. Muuxannoo nuti jiru nuti qabnu yeroo yaraaf yeroo gammachuu yeroo barbaadamutti wal faana dhaabachuu waan dandeenyuuf hin sodaatinaa kolateraalii keessan uumu. Kana qofaa miti obbo Tasfaayeen hankaasan jiru bakka waan baankii Oromiyaa sheerii binnaa jedhanii nuti barbaadu tokko sanadha. Sheerii bitaa sheerii nurraa bitaa. Chaanaalii godhadhaa ittiin warra harka qalleeyyii SME qotee bulaa xixinnoo gahuuf chaanaalii godhadhaa. Sheerii bitadhaa immoo maneejmentii isaas nu gargaara. Boordii keessa goota muuxannoo keessa isa baankii gurguddaa irratti qabdan asis fidaatii nu gargaara. Baankonni keenyi isa dhugaa dubbachuuf Awaash Baankii ta'ee nan argu. Ani sirriitti anan beeku Awaash Baankii ta'ee waan ta'eef isaanii kakkaasaa. Ogummaa gurguddaatu jira. Warra amma chief ta'anii CEO jalatti jiran hundumtuu ofii isaanii baankii bulchuurraa olitti ta'anii dandeettii amma sanaatu jiraani. Sana koottaati sheerii bitadhaati asan individual sheerii bitadhaati nu gargaara. Maneejmentii isaa nu gargaara. Karaa hundumaa nu gargaara isiniin jenna. Kunoo waraqanni sheerii ittiin pireej godhanii naanna'aa jira. Achirratti waadaa galaa nam bitadhaadhaatiif intarestii keessa nutti argisiisa. Nuti yennaa sheeriin argamu I think managementii fi boordiin bilbileetiin isin afeeraa yeroo sana bitattu jechaadha. Karaa kanaa nu gargaara. Gama sheer hooggantootaatiin egaa hanan jechuu danda'u gabaabseedhuma komii tokkoon dhagahaa jira. Waan baay'ee hojjenneerra dhiiroo. Waan baay'ee hojjenneerra. Birriin keenya waggaa 3-4 hidhamee taa'eera. Sakrifaayisii guddaa gooneerra. Asimmoo geenyeerra. Isa darbe miti. Isaarraa ilaaluu qabna. As geenyeerra sun waan guddaadha. Amma immoo namni parsantii 7 sana ishee hojii gaggeessaaf jedhamte sana hin kaffalle jira jedhameetu dubbatamaa jira. Ani suni jira jedheen amanu. As keessa yoo jiraates kun qaanii guddaadha. Warri hin kaffalle yoo jiraattan adaraa keessan immediately kaffala. Amma yerootti parsantii 7 sana akka kaffalamu dubbannu otoo hin taane isa hafe parsantii 75 sana attamitti kaffalla han jedhu irratti dubbachuu qabna. Baankiin kun as gahe liqii kennuufillee kaffal hammamtu kaffala paid up waan qabaani. Ulaagaa tokkodha. National Banking biran darbu. Paid up keessa nama mida hamma kana yoo so hamma kana malee liqii kennuu hin dandeessan jedhama. Kanaafi ishee kana daddafneetiin kaffaluu qabna jedha manaajmentii keenyas kana nuu cimsaa. Manaajmentii yennaan jedhu eenyudha han jedhu nagaa gaafatameeramee nu barsiisa. Who is president or chairman of the company han jedhu nu barsiisanii nu gaafataniiru. Mee as koota Abbo Saggaayee fi Taakkalee Zarihuun Taakkalee Birhaanuu warra kana dhagabboo isaan chairmaaniin keenya nama bishaataa nama muuxannoo dheeraa qabu maayikiroofaayinaansii adda addaa keessatti han hojjetanii isaanidha. Isaan jala immoo dargaggoota ciccimoo hiriirsineerra muuxannoo adda addaan qaban isaaniin sirriitti barumsa irraa fudhatanii gargaaruu faana hojjechuu adda addaan isaan jala hiriiraniiru warra kanadha. Isaan warra kanaaf gargaarsanii godha. Egaa gabaabaatti yeroo jiru faana haala jiru faana hanan jechuu danda'u mana jechuu qabus kanadha. Egaa baankonni kun innaa nu gargaartani ofiis ilaalaa nu gargaara. Maaliif kaayyoon keenya nuti baankii taanaadha. Sheerholderoonni baankii taana moo hin taanu? Meedha hojii gaheedha. Baankii taana boristaa baankii taana kaayyoon keenya baankii taanaadha. Kanammoo boodatti hin jennu. Hambiraa
warra boordiif manaajimentii keenya hansila jedhamee calqaba nu toshaa. Calqabni keenya yoo tole deemsi keenya sin tola. Yoo calqabni keenya rakkoo godhate deemsi keenya illee galgalli keenya illee akkasuma ta'a. Kanaaf mooraaliin barbaachisaadha. Garuu ogummaaf pirinsipiliitiin nu gaggeessaa jedhu ergaa dabarsuun waanidha. Maaltu jira? Maqmaaqsa tokkotu jira. Sareen buchuu baddii isatti aanu jedhu barbaachisaa miti. Kanaaf yoo calqabni keenya tole dhumni keenya tola calqaba keenya nu toshaa isiniin jechuun barbaada. I think asuma irratti ol dhaabee wayyaa ulfaadhaa galatoomaa walga'iin keenya asuma irratti xumuramee walga'iin kuni kana booda gara laaqanaatti deemna. Komitii kun waan jedhu. Foormiin jedhe kana qophaa'ee jira. Waan irraanfadhe tokko jira. Waan jechuu qabu tokko daldaltoota abbaa qabeenyaa keenya akkan jedhee obbo Gamshoo obbo Biruu warra kaan qofaa miti. Warri har'a dhuftan jirtu sheerii bitachuuf sabiskiraayib godhaa nu bira dhaabadhaa. Kanaan dura sodaachisaa ture. Baay'ee isin komannu. Maaliif namoota baay'eetu wal gurmeessee sheerii kaampaanii dhaabna jedhee birrii namaa funaanes nyaatee badeera. Kanaaf inni kanaan dura meebii sodaachisuu danda'a, shakkisiisuu danda'a. Ammaan achi immoo kun wanti kun karaa hanqabateedha, han seeraan dhaabbateedha, han naashinaal baankiin to'atudha. Kanaaf homaa tokko hin shakkiina. Kooltaatiin nu gargaaraan isin jedha. Galatoomaa ulfaadha. Obbo Geetachoon galatoomaa ittiin jedhaa. Ulfaadha. Tole. Torban Microfinance callisee dhumaa kaampaanii sheerii gurguruu miti. Yookaan ammoo namoota mariisisuu miti. Maammata haaraatiin baankii biyyaalessaatirra eeyyama guutuu argate sanuu kaapitaalli mallatteeffame hamma kafalamee dhumutti sabiskiraayib godhaatti nu eegaa fedhii keessan nutti agarsiisaa kan isaan jedhan. Sanii warri hafe 75 immoo akkamitti akka kaffalamu dhaamsa himamaa ture irraa waa hedduu hubannaa hundumti keessan amanamuu fi of kennuu akka taatanii nabdan. Yeroon kun yeroo laaqanaati. As geenyee jirra.
yana ya gamatu tajjan mutai wajna ibaya wajdi bagadu tipu asidi bagadu tipu asidi yasina
Thank you.